kan du'uun oollee watwaattachuu ishii kan hin oolle waaqa dubbachuu baay'ee watwaatte. Karaa miidiyaatiin watwaatte, karaa maatiitiin watwaatte, du'uuf inni na ajjeesuuf jette gizee meeqa jechuudha dhugaa waaqa. Garuu seexanni dabarsitee sin kennaan bakka. Yemmir karaan isheen ittiin watwaanne hin jiru. Garuu watwaatuun ishii sin oolle, du'uun ishii sin oolle jechuudha. Yeroo tokko jireenyi namaa gaggabsitu budaa nama gooti. Aarsaa godhi jedhaniini malee wanti mucaan waa gootee kana irratti raawwatanii jiru. Aarsaa gochuu qabda ijoolleen kun lamaan sii fayyuudha jedhanii wanti biraamtuu jiru kana bartanii. Dirqama aarsaa gochuu qabda. Isa jedhaniini lubbuu ishii dhabde carraa ishiiti. Ilmoo ishiitii hin taane maatii ishiiti. Hayyee hordoftoota koo nagaanii fi jaalalli waaqayyoo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaa keessan anillee nagaa kooti waaqayyoon haa eebbifamu. Har'a waa tokko sheer isinii gochuu barbaadee dhufe. Waa'ee mucaa TikTok irraa deemtuu kana mucaa biyya kootidha jechuun asuma Ginciidha. Walisoo jechuudha. Viidiyoo mucaa kanaa akkuma ishiin gadi dhiifteen argaan ture. Ani walisoo ta'uu minaamin agamoo wanti hin beeku jiru. Akkuma nama kashkaanii koppiliin gookii sheer godhee fi bira darbe jechuudha. Malee bakka na baraaraa yeroo ishiin jettu sana na ajjeesuu fi si ajjeefne ani irratti walii galanii minaamin waan jedhu TikTok argi. Dhiisee ilaaleetu jechuudha. Torban saatti baay'ee kan isin garramu. Torban saa au guyyoota arfan wayii akka tasaa Faayisaan namoota shan faana dhufe guyyaa tokko zim jedhee achi baheet fidee dhufe. Namoonni faana dhufas kanallee hin jenne jechuudha. Achi ol seenanii bilbila haasa'aa dhufan kan isaanii keessaayyuu inni kun alatti baheeti mucaan galeen yoo ta'ellee waan suuqii weetiin hojjedha yeeti minaamin jedhee ol deebi'ee meen kadhannaa kadhataa jedhan. Obboleessi ishii lakkaa tajaajilaadha. Obboleessi mucaa kanaa tajaajilaadha. Amma kadhata jammarree kadhannee alatti innis baay'ee waan beeku miti Faayisaanumtis jechuun ijaan wal beeku malee amma kana tajaajila amma kana wajjin walitti relationship qabu toon taane nama Faayisaatti dhiyaatu faana isaantu wal dhufe jechuudha gaafa sana. Ani immoo ijumaan argeen beeku nama kana. Achi kadhata jedhanii utuma kadhatu ana na laala. Ana nama dhingadda jedhe dhingadda akka nama da'uutti ciniinsifachaa turre. Bakka waaqayyootti of kennaa dabarsaati waan jedhu wayii kadhate ani dhingadda otoo dabarsinee waaqayyootti of kennu yaa waaqayyo gad dabarsee sitti kennine otoo hin jennu finfinnee geenye immigireeshinii geenye jedhee kadhata. Achi kadhatee xumuree daasaanitti duraanii mee iddoo taa'utti iddoo too hasin dhufin duraan wal arganitti dubbateetii dhufeedha. Ani gaazim jedhee dhimma akkasitti raawwata waaqayyoon bakka muddaa akkas keessa jirru waaqayyo waan gaarii nu dhageessisee jedhee kadhatee xumuree deeman. Ashumaaniin hin beektamoo duraanii isatti beektaan jedheeni hin beeku waan ta'eef namicha kana. Achi tajaajilaadha jedhee meebeena mana kee gallee kadhannaa jedhanii waan tokko too teenyee haasofnu jedhee buna dhunnaa walitti deebineetii jitum jedhu waa'ee isaas kaasee obboleettii jarri ishiin bira jirtu qaluu jedhanii ajjeesuu jedhanii achiin immigireeshinii deemne iddoo dallaalaa geessisana bira deemne asii bilbilaan nurraa kaasuu didee kallattii deemne duraan gaannaa gaggeessanii beeku biiroo waan ta'eef dhandhe achi bakka waan goonu dhabne iddoo tokko cufaadhaa iddoo tokko jennu bilbilis nurraa ka'uu didee ilaattu innaan mana sii finfinnee ga'utti dhugaa waaqa akka nama ciniinsifate haati dubara keessaa ishii malee hin qabdu nu keessatti jedhe. Bakka yoo itti himne amma akkana jennee tuqamti haati. Kanaafi maal akkan godhu beeku yaa waaqayyoo jechaan makiina keessa ati jirtaare inni dhuguma miilla kee jala deemee tajaajilutu waan jedhu achi geenye raawwannee galgalannaa gara manaatti gallu
bahee dheengaddumti isaa nuu bilbilte jechuudha isaanii bilbilte gaa. Har'a garuu bahee harka koo poolisiitti kennadhe. Poolisiin immoo geessee immigireeshinii na geesse jechuun iddoo itti gara biyyaatti nama erganii. Isaan surumaa bilbilanii fi jara uffata ishees paaspoortii ishees birrii biraa qabdu fidii koottu jedhaniini. Geessitee dhandhaanii geessanii dhaqan jarri. Achitti geessanii dhaqanii surumaayyuu biyya galtamuun hojjetattanaan jedhanii. Achumaaniin nan gala biyyatti jedheeni. Kana nutti himte jedhee nutti himee obboleettii dhaqalu jedhanii isa meenii cinqii keessa too jirru nuu bilbilame kun sagalee kana dhageessine sagalee misraachoo jedhee asaa kana dhageenya turre guyyaa 3-4 booda gaashii 3 turre. Qidaamee kana dubbatte ansicha markuun ontalli haati manaa inni tajaajilu kun eengadda leevirraa haasofti. Qidaameedha kana jette ammanumaan bakka gara immigireeshinii dhaqxe silaayyuu sanarra sagaleen hin jiru jedhan. Sanarra fuutee gara dallaalaa geessanii bakka halkan gaa sana facceefte jedhu gaa. Maal isiniin jechuun barbaade? Mucaan kun budaa taatee miti. Kiristoosiin kanaaf miti. Jarri kana aarsaa gochuu barbaadan. Aarsaa gochuu kan barbaadani hidhaa seexanaa qabu waan ta'eef mucaan inni dhiiraa miila shilkeffataa jedha jette intalli isheen kan obboleessaa kun haati manaa obboleessaa mucaa duutee kun isheen mucaan inni dhiiraa hin hokkola hin shabaadha mucaan yookiin immoo laashaadha miilli tokko. Mucaa ishee waggaa 3ffaa isheen immoo gara dhumaa sammuutu tuqamaadha. Dubartittiin mana qaallu dhattee garuu gaa dirqama aarsaa gootu yennaan ishee kana karoorfatan lafatti haftu. Umtuu kan wabiin hin jirreef malee mucaan nyaattee miti. Tokko warra waaqa beeku waaqa beekte taanaan qulqulluudhaati karaa waaqayyoo daandii waaqarra deemne umtuu hafuurumti tokko sirra hin jiru. Kiristoosumatti amannaan jechuudha. Garuu jarri kennachuu barbaadan. Ila obboloota koo himir. Yeroo tokko waaqayyoon bichaan harka isaan jabeessee sinaa qabu malee harki namaa sin danda'u. Mucaa kana dirqamuma aarsaa kennaa aarsaa lubbuu namaa barbaachisa ijoolleen kun fayyuudhaaf jennaanuma sababa hoomuu qabna jedhanii sababa keeti ijoolleen kun akkana ta'an jedhanii malee mucaan nama akkanaa taatee miti. Wagguma tokko keessatti mucaa sasaas laasheessitee isa kana sin maraachitu mucaan. Nuti immoo nama sanaa miti Itoophiyaa keessatti. Yoo jireenyumti nu budaa nu godhe malee kun jireenyi biyyaan baati nu baase malee. Mucaan kun immoo watwaatuun ishiin oolle kan isin garramu keessa watwaatuun ishiin oolle waaqe. Maatitti bilbilatte tiiktookiidhaan gadi dhiiste du'uufanii na ajjeesuuf jarri na baraaraa itti narratti cufanii jette. Achi ijoo fira qaban qabdutti kunoo abbaa haadha manaa obboleessatti bilbilatte. Garuu dhugaa waaqaa dubbachuufi yeroo tokko emir carraan keessa baay'ee yeroo tokko sin kuffisoo barbaade in ulfaata baqa. Okay? In ulfaata. Watwaatu ishii tokko noollee du'u ishii sinoollee. Kanaaf amma maalinni gaafa qidaamee jetteerti mucayyoon isheen kan obboleessaa kuni natti cufan edda jettee kaatee naa bilbiluu dinnaananii lookeeshinii bilbila isaanii naa kennii harkaa gurradhee jette naa kennitee cuftee baddee waan hin godhuun dhabee jette achii booda nan bilbileef jette jarra sana waan hin godhu dhabnaan ishiin online irraa bannaan bilbilee fi niitiin maallaan jette dhukkubnaan mana kimii geessine naan jette narratti cufte natti haasa'uu diddee namicha bilbila narraa kaasuu didee jette. Sana booda immoo shumtuu booddeedhaa baatechiyyuu jarri gaa karoorsan yaa carraa
keenya biyyaan baa gubaadhu kan gallee gubaadhu. Achi booddee karoorsaan gaasaan du'a ishii irratti yoo dhukkubsatte duutee yoo jenne amma dhukkubsatte jenne waan ta'eef jedhanii mijeessaa jiru jarri bartanii sana booda mucaan harkaa badde tasatoo taa'anii isaan abbaan manaa ji'a dhuftu jedhadhaan jiiniin kunaa dhumu isaan kan hammuma itoo jedhanuu walii galanuu gaa tasa manan qulqulleessa'ee na jalaa saaqan jette gara galgalaa wayiiti na jalaa saaqnaniini. Akka nama qulqulleessuu isaan kana mari'atu barri maddee saaqamaa arganaan bahee kaadhee jette. Lubbuudhaan miyyannaa kan du'u ishiillee dha. Kan du'u ishiin oolletoo bakka bichaan beekan. Kanaafi የምር dhugaa waaqaa of qabaan miidiyaa kanarratti yeroo tokko namni birrii asheedha yeroo dubbattanii an dhugaa waaqaa dubbachuu fi boonee sanarratti viidiyoo hojjechuu bakka na cannaqe ginuma isaatu namni sekondiitti eewu ta'eedha kudaaf kutee viidiyoo hojjeta garuu na cannaqe na hudhee bakka እና asitti maal jechuun barbaada yeroo tokko namni dafee na qaqqabaa yoo isiniin jedhe bakka waanuma fedhe haa ta'uuti qaqqabaa bakka daraa keessan garaa miidiyaatiin baay'een keenyallee waaqayyoon na haa eebbifamu ijoolleen baay'een lapheen isaanii banaadha na qaqqabaannaa yeruma sana dhugaa waaqaa konfidensii guddaa qabu amma ijoolleen Dubaay Saa'udii keessa jiran Kaatar keessa jiran baay'ee Beeruut keessa jiran kanaafi adaraa keessan anatti omtuu wanti irratti hin jiru waaqayyoon haa eebbifamu yeroo darbee waa'ee boonee irratti immoo dubbadhee sana keessa waa'ee koos kaasee ture gaa seexanni akkanatti nama fudhatti yeroo jedhu tokko waan xiqqoodhaaf waan namni yeroo sana izoosiin jechuu dadhabuu fi jireenya keessatti namni ofitti murteessuun kaane garuu hin jiraatu yaadu bara kana garuu bakka seexanni immoo laphee kee xinnaa sana argatti aisoo shoof goote garuu bira tartaa otoo ta'ee hana tureessa jedhu viidiyoo jedhe keessatti atillee maal taatee jirta sirra darbeeti malee kan jedhu hin jira koomantiin ani waan taane dhugaa dubbachuuf jechuun ani sakaleen isinitti hime malee har'atti omtuu wanti natti hir'ate tokko hin jiru waaqayyoon qaba waan na biraallee waan dhabe ani guutummaan guututti waggaa 8 asitti ani waa'ee namaa dhimma hin qabu namni na gane moo na faana jira moo na kaade moo firaan qaba moo maatiin dhabeeyyuu laawwan minaam sana bakka waaqayyoon waan hin qabuuf homaayyuu wanti na sodaachisu tokko illee hin jiru kana yeroo kanatti waan akkasii na keessa hin jiru garuu yeroo tokko nama mee waan taataniifidha malee imnati dhabnee miti nuti jechuu dandeessu garuu nama foon keenya akkuma bifa keenya garagari namni dafee wanta xiqqoodha tinni jedhu jira namni dafee wanta xiqqoodha lubbuu isaarra murteessu jira namni dafee bakka waan baay'ee baballeessus jira namni immoo maatti hin fakkaannes hin jira bakka akka eenyutti jechuudha baduufis dhufuufis namni maatti hin dhagaamne hin jira jechuudha kanaafi ana dhugaa dubbachuuf omtuu sa'aatii kanatti yeroo kanatti wanti natti hir'ate hin jiru ani sar'aa isinitti taasa'u otoo hin taane otoo ta'eeme hanaayyuu isa jedhuun fakkeenya isinii kaase maleedha wanti tokko sa'aatii kanatti wanti inni natti hir'ate hin jiru kanaafi har'allee borullee ijoolleen miidiyaarraan viidiyoo wayii gabaabsanii ariifatanii sodaadhaan aariidhaan waan tokko na qaqqabaa kan jedhan yoo jiraatan bakka manatti hobsanii fixataniit gara keessanitti baasanii waan ta'eef rakkoo isaanii sana karaa danda'ameen otoo furree fi ani sheeroon godhe nama lama bira akka qaqqabu nan beeka namni biraas akkasuma godhe dafee qaqqabe gaariidha hiyyachuun mucaa kanaa hin hafne karaa maatii karaa ishii karaa firaa karaa ijoollee beektutti garuu du'uun ishiis hin hafne jechuudha. Kanaaf isaan hajjeesanii foonuma ishiituu haarsaa gochuu barbaadanii waan ta'eef achitti awwaalamte jedhanii dhoowwatanii. Kanammoo dallaaltitti asii mucaa fuutetu kana godhe birri nyaatee malee jarri yaadayyuu hin arganne dirqama aarsadha jennaan gooteef ishiin kana jechuudha. Kanaafi
isheettiin ijoolleedhaan qabamteerti waan ta'eef akka salphaatti waan gadi dhiisanii miti. Garuu amma biyyuma akkamii biyya Arabaa keessatti reenfa Itoophiyaa suruma dafanii boolla saaqanii fi awwaalan. Firiijii keessa ji'a 7 ji'a 8 taa'an jiru. Isa maaranii geessanii hin awwaalin. Warra eenyutu jira? Ji'a tokko keessatti kan mucaa kana awwaalan. Maaliif aarsaa kenname waan ta'eef hin awwaalamne jedhaniin ishee Habashaa kanaan dallaaltuu kanaan jechuudha.